areeda halluu gurraacha dibuun akkamii? Warri arri aayetiin akkamii wanti kun? Jira yeroo dirqama ta'u jira yeroo manduuba ta'u jira. Haraama qaniin ta'u yoo jaarsi intala xiqqoo fuudhuuf isii daguuf yookaan intaltummaan dullattiin ka'ima of fakkeessuuf itti heerumuuf yookaan waan akkanaatiif daguuf godhame haraama kadi'aadha. Ani kan haraama ta'a. Ani immoo dafaa mataa kana narraa geeddaraa jedheen dirqama kanee qanii kanallee gurraachan immoo hallatuun dirqama. Ka duraatti haraama jenneemi ka lammataatti immoo dirqama. Ani abbaan lolchiisan lola kana hedaa namni koo asii achi ilaalanii mataan arri ta'u argan aduwwiin hin ugga. Aduwwiin uggusan nama dargaggeessa qulqulluu kana fidee akka itti fakkaatu mataa kana qaat godhee hallee yoo jedhe gurraachani qanii kana dirqama halluun waan itti gaafataman isaanii sun jedhe hojjetu dirqama. Sadaffaan ani manduuba ta'u jira haati warraa abbaa warraati bareechifatuuf jecha yoo hallatte qanii kana manduuba jaalatamaadha. Abbaa warrallee haadha warraati yoo ta'e jaalatamaadha. Yoo kana ta'uu dhabee akkanumaan bareechuma qofaaf yoo jedhe mubaaha. Kana Nabi Muhammad alayhi salaam kaana yakhdibu bil katam. Katama jedhanii gurraacha laakiin gara magaalaa daba. Abu Bakr illee hin halla. Umaris hallaa ture. Asharat al-mubasharaan hedduun isaanii hallaa turan. Hadiisni kanarratti baay'ee agartanii olumacni kenna dabana durii irratti yaa'an jira. Hadiisa wajannibu sawaada ka jedhan haala agartaniitiin immoo haraamaa sanirratti awwalanii لورود الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته كان رت رسالة كتبم تجرتي نمني هدون علماء برنجين نفكاتا كتابة سنين قراني كتابة دي كويتو كلامي حكم سبغي بالشعر الأسود جاء فون أريد أقرتنيتي محلو مالي داني rifeensa halluu wanni hinna agartaniitiin immoo gurraachan kanaan halluun hukmi isii maal jedhee akka gaaritti barreessee jira irraa haasawee ahkaama san amma badhi kan haasaweetiin. Kanaafuu iyyuu kuni nama agartanii yoo uf dhaaduuf hin tahin yoo hadi'aaf hin tahin homaa rakkinnan qabu inshaallah. Baarakallahu fiik. Naam.